Tole hordoftoota kiyyaa viidiyoo stiikara haala salphatti akka itti hojjettaniin isin qabadhee dhiyaadhee jira gaa'ee tole hedduu namatti tola amma walistoota keenya kana gaa viidiyoo stooker godhee ittiin bohaaraa namootaan jaladhuuf yookaan jalalee gootiif maatii kootiif itti ergee itti bohaarsuu danda'a. Akkasuma viidiyoo barbaadan irratti hojjechuu akka dandeessaniin isin dhiyaadhee jira qabadheeti. Tole appilikeeshinii tokko qabaachuu qabdanii appilikeeshinii kana gaa salphatti akka argattan isinitti agarsiisa. Google Chrome keessan seentanii Majetani barisitan findjobdidmission.com jettanii erga barreessitan gaa kanuma haca job gubbarra jiru kana gachuu kaasta jira takka haala kanaan gaa salphatti isni websaayitii kana isni fida ergasii immoo gaa search baringii kana irratti immoo spellingii yookaan qubee saa fi taa barreessitanii taansuudhaan gaa search erga gootan booda bal'isee bakka irraa argachuu dandeessan isni fida. Toliga hordoftoota kiyya haala kanaan gaa isni fida ergasii immoo goostii suuraa itti kana gattuu itti yeroo tokko ergasii dippilii appilikeeshina salphatti argattan jechuudha scroll gootanii irra gaddeema haala kanaan irra gaddeema ergasii gaa iddoo install jedhu kana gizee dhuftan salphatti argachuu dandeessan appilikeeshina iddoo install jedhu kana irraa jechuudha. Toliga hordoftoota kiyya hedduu namatti tola. Itti aansee gaa wanni hubachuu qabdan dippilii viidiyoo tiktok irra gizee jennu gaa waati kuma waraabna waan ta'eef kanaafuu gaa YouTube kootti irra isin kaayatiin jira bal'inaan akka irraa argachuu dandeessan yookaan barachuu dandeessan guutuu isaa dhaqatii oroo app kan jedhu asumaan TikTok kiyya kana jilaan argachuu dandeessan jechuudha. Tole gaa guutuu isaa haala kanaan akka waan silaa barbaadan viidiyoo guutuu argachuu dandeessanii viidiyoo kana like share follow godhuun dagatinaan namoota baay'ee bira akka ga'u akkasuma TikTokis viidiyoo YouTube irra jirus subscribe godhuun dagatinaadha. Turtii gaarii isin jaalannaa galatoomaadha waan gaafisnitti keessan dubbistanii viidiyoo stiikeroota babbareedoo ofiin viidiyoo nuti barbaanne irratti hojjechuu haala kamiin akka dandeenyu nutti agarsiisichaa jirtanii talagaa salphatti hojjechuudhaaf duraan dursee wanni godhuu qabnu appilikeeshinii kana qabaachuu qabna erga appilikeeshinii kana immoo qabaannee gabbuufannee haala kanaan gaa iddoo raayitii kana gattuunee daballee ammas iddoo wana gattuuna salphatti viidiyoo gileerii keenya keessa salphaafannee haala kanaan wallee faraan baddeessaa kana gaa goonu mee irra olofnee jechuu haala kanaan isa kanaan walleessu jiru kana yoo barbaannes Sabrina Jamaalis yoo barbaanne haala kanaan viidiyoo quality viidiyoodhaa irratti hojjifannee haga barbaannetti Sabrina qofa yoo barbaannes haala kanaan irratti hojjechuu dandeenya gaa. Tole gaa hordoftoota kiyyaa salphumatti hojjechuu dandeenya waan ta'eef gaa hedduu bareedaadha ammallee irra deebiin isinitti agarsiisa haala kanaan viidiyoo stiikeroota babbareedaa hojjechuu dandeenya haaluma kanaan mee artistii keenya biraan baddeessaa qofa haa goonu haala kanaan isaas hojjechuu dandeenya irratti jechuudha haala kanaan. Tole gaa hedduu bareedaadha. Hedduu namatti tola waan barbaanne gaa haaluma kanaan viidiyoo barbaanne wal qabsiifnee hojjechuu dandeenya haala kanaan ammallee tokkoon isinii dabala haala kanaan haala kanaan isaanii tapha jiru gaa seefara godhachuu dandeenya viidiyoo barbaanne dandeenya godhanna haala kanaan walii kireet nu ta'ee jira salphatti gaa WhatsApp keenya irra deemnee haala kanaan waliif erguu dandeenya waan hojjenne san jechuudha. Stiikeroota barbaanne guutuu isaa haala kanaan wallee Sabrinaadhaa tireefusanis fannoo haala kanaan arguu dandeessanii ishii kan mataa shirshir gootu Firaanis kunoo artistii keenya Firaanis haaluma kanaan gaa waan barbaanne viidiyoo barbaanne irratti hojjechuu dandeenya. Tole gaa like share follow godhuun dagatinaa naa waliin